Guyyaanis ayyaana bicuu sii kolfitu qosaan bicuu wayii walakkaan aseentu ituun karaa deemanuu jaarsa guddaa wayitu parar godhanii harkaa baheen himadha gurbaattii jedhan wanti dhufe dhuftu waamanii gurbicha salaamataa gaafatu akkam fayyaa keetii gurbaa nagaadhaa hundumtu jedhee gurbaanis nagaadha hundumtu abbaa qabda miti jedhanii gurbicha gaafatu gurbichi seenii utuu abbaan qabaadhee akkasnatti isiin durbaa maachii uffata faajaajinaa bitaadhaaf iyyaa Kiraatii fandee maan silaa dhabameera dhaquu malee baraa barumsis hafeera kilaasaa yeroo tokko wayii guyyaa kamisaarraa namni hammi ta'ee dhufee sheekii biraa haajaa tokko dhufnee yaa sheeki isin biraa daawaa nuuf gootanii guyyaa jumaarraa warra nutti jallattee daawaatti nu godhaaf waan jara sirreessu waan jara qajeelchu yaa sheekii adaraa bareechaatti nu godhaa gubaa keessa jirraa garuma mana deemuu nutti jabaateera nama hammamiitu argaa jira ahaa bare bakka lakkaa du'eentanii jarri bukkee kootii warra nuural ayinii inni natti manii jiru waa'ee nuural ayinii akka kana jedhaa yaadaan fagaatanii man ismuka jechuun maqaa gaafatanii duniyaatti abbaa fi taatii isaasittiin barre'anii isin maal jettanii naaf moggaastanii isa kan jannataa maa yoom natti himtanii jedhama abbaan fi taanii Isaa waa hin barree waan itaa jiru jannatu mangale jedhaa jiru akkatti dhufan namnitti men jiru maammadoo kan jedhamu yeroo biyya jiru caatii abbaa fi taateetu gurguru qabamee baqatee bahee bakka jiru amma makkaadha kan inni jiru abbaan fiixaa tokko dhufanii as jiru barbaadee gudi yee maammadoo jedhan atis jannata galtee afoodusii jedhee isa caatii hattee dhuguma rabbi dhiisaadhaa eegumatti galtee jedhanii jedhama abbaa Abdurrazaaq Ahmed مقالة أقار ورا قال والتجيت الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقوا قاقستني. السلام عليكم الشما أكم جرت ودراهن دنون قما سلي نبي كن يتبوس أمما صلى الله عليه وسلم سجدا چمسا أبولما يوسن ججباتي أمان كن يسچما yoo waliif yayyaadne jaalala obbolummaa barakaanis dhufee hundinuu diroomaa shabaabni babbareedee fuulli isaa didiimaa shaxii durba jimmaa kan taate muslimaa fufuudhaa shabaabni utuu hin godhin haraamaa jiruun itti tolee bar nama hundumaa immammaanis furdoo abbabbaanis coomaa yaa rabbi nu godhii biyya ardiin niimaa biyya jannataa jimmaa gibee gamaa hortee ilma maccaa sanyiin gosti hundumaa akka hin dagatafreef dhufti gosa jimmaa moggaafatee jimmi abbaa macca jechuudhaan wal waamaa biyya rahmataatii kan qabdu hundumaa biyya amantaadhaan ummannis mootiinis islaamaa biyya aalimaatii kan akkate sheekota shiroo sheekota guumaa hundatuuf jaallataa dachee biyya jimmaa xaaliyaaniinis yoo dhuftu kudha sagal baastee pikooloo diroomaa hiikni isaa akkas jechuudha barxiqqishoo roomaa yaa biyyee gibee gamaa teessoo baqattuu islaamummaan yeroo dhufu jimmaanii naggaadee rabootii sheekolee walloonii mootiin shanan gibees bar hundumti isaanii islaamummaa kana onneen fudhatanii ofii fudhatanii hin dhiisne hundinuu mootiinii ummatas naa waamaa jechuun ajajanii ummannis walga'ee waamicha mootiinii yaa mootii nagaadhaa maaliif nu waamtanii biyyi keenya hoo nagaadhaa gaaffii gaafannaanii dhaabbatan taa'ichaa ol ka'an mootiinii isin waamuun fedhaa islaamummaatanii karaa isa dhugaa ta'uunsaa yaqinii ummatii amanaa amaneera ani ummannis ol ka'ee mootiidhaan jedheeni waaqa tokko qofa jenna durumaanii baay'ee wal fakkaataa isa dur jennuuni nutis amanneerraa akkuma keessanii achiin mootii bukkee sheekos nol ka'anii mootiidhaa wajjinii rabbiin tokko jedha ummataan jedhanii muhammad ergamaa jedhan ittaansanii ummannis fudhatee waan sheekni jedheeni fudhachuu ummataa mootiin gammadanii ummata hundisaa nyaachisan qalanii gosa hundaafiyyuu kan barsiisan diinii bakka hundattiyyuu sheekolii erganii gosti jimmaanii alhamdulillaahi rabbil aalamiinii. Jimmaaf islaamummaan walitti hin ba'anii garuma hundumaan yeroo ilaaltanii jimmaan keessoo isaa jiruuf jireenyaanii akkaataan jireenyaa keessattuu uffannaanii dawrii isaa kittaa uffata hundinii xaaqiyyaa kaa'ata gubbaa mataarraanii
ummata jimmaarraa bar islaamummaanii miidhagee mul'ita bara darbesanii jarri keenya durii dur walaloodhaanii quraanan qarahaa sabbahaa lillaahi kan waliin nu ga'e alhamdulillaahi jechuudhaan galfatu shukrii rabbii isaanii jiruun bashbashiyyaa jireenyi qananii gara jimmaa dhufnaan nyaatan rakkatanii bakka adda addaatii ba'a sadaqaanii guyyaanis ayyaanaa bicuu sii kolfituu qoosaan bicuu wayii walakkaan haseentuu ituun karaa deemanuu jaarsa guddaa wayitu parar godhanii harkaa ba'ee dhuufuutu isaan hin agarree namni hajiraatu duddubba isaanii dargaggeessa wayitu isaaniin duddubbee adeema calliseetu zooranii yoo laalan funyaan kan qabatu yeella'an bareechee ofittis qaanfatu baqqaattanii madha jedhanii akkuma baay'ee biikoo kanas akkanaa sadartu yaada isaaniin akkas jedhanii ofitti dubbatu nan himadha gurbaattii jedhan wanti dhufe dhuftu waamanii gurbicha salaamataa gaafatu akkam fayyaa keetii gurbaa nagaadhaa hundumtu jedhee gurbaanisise nagaadhaa hundumtu abbaa qabda miti jedhanii gurbicha gaafatu abbaan qabaadhee akkasnatti albaatu isaan sira yoo abbaa qabaatte akkuma abbaa keetiitti akkana laaltu aybii koo kanas akkanaa sadartu dhaaf gurbaa abbaa isaa gaafatu inni gurbaan deebiseef garuutuun abbaa qabaadhee akkasitu deebisee gurbaan sharrifamtuun yaa rabbii tokkicha maaluma nu wayyaa namni rabbiin dhiisee walumatti iyyaa jiraataan magaalaa jiraataan baadiyyaa hundinuu jiraachuuf jireenya ammayyaa inna samiiraa mizbaa hayaatin badriyyaa jarri keenya dagaa jarri abbaa biyyaa haati keenya gaaraas jedhamtu alawiyyaa inni gamasiyyaa inni gamaniyyaa wama tokkoon qabnu islaamummaaf niyyaa isiin durbaa maachii uffachuudhan iyyaan inni dhiiraa baajaajinaa bitaadhaaf iyyaa qiraatiifan deemaan silaa dhabameera dhaquu malee baraa barumsis hafeera kilaasiitti ol galee hundoo onlaayiniirraa dhaloonni ammaa kun akkasitti jira yaa biyyaa yaa maatii akkas ta'uu baraa inni itti hojjechuu baannaan dhalootni badeera yaa rabbi nun godhin dhaloota badeerraa warra ol deebi'ee maatii rukuturraa abbaa ilmoo ta'uurraa rabbitti dhabanii namummaas dhabuurraa qe'ee abaaramaa jechuun waamamuurraa rabbi nu haa eeguu akkas jedhamuurraa naannoo tokkotu jirti naannoo keenya keessaa rakkoo kamuu dhufuu mandarattii keessaa hundi naannoo sanaa sheekitti wal geessaa kan alaa kan keessaa yeroo tokko wayii guyyaa kamisaarraa namni hammi ta'ee dhufee sheekii biraa haajaa tokkoon dhufne yaa sheeki isin biraa daawaa nuuf gootanii guyyaa juma'arraa warra nutti jallattee daawaatti nu godhaaf dhufne kunoo harraa waan jara sirreessu waan jara qajeelchu yaa sheekii adaraa bareechaatti nu godhaa gubaa keessa jirraa garuu teeraa nama hammamiitu argaa jira aadaa warraa jechuudhaan sheekiinis dura daawaa gochuurra mee nama hamma saambaraa nama meeqatiyyuu warraan rakkataa jira jechuudhaan sheekiinis jammaran qotaraa warri rakkistee kaa'amime gama sana goraa jedhani sheekiinii minbariirraa hundinuu ol ka'ee kara gamaa goraa warra isaan hariinuu akkaan gubateera nama tokko qofatu bakkatti hafee baraa isa bakkatti hafeen jedhani sheekiinii akkamitti jiraatta warra kee wajjinii si qofatu hafee gorsaaf muuxannoo kee kana jara kanaa kennii sirraa baratanii hundi hagalanii jechuudhaan gaafatan namicha sheekiinii namichi inni akkas jedhamanii jiru kuni ayyaa sheekii kanaa jedheeni inni gaman gorreef namoota wajjinii kanan bakkatti hafeef barrakkadheentanii eda warri kan koo mooyyeessa guddaanii harxam natti gootee dudda koo gunnaanii ka'ee gama goruu natti hafe malee silaa gaman goraa anis namaa wajjinii asitti nafne bar natti tollaanii ka'uu dadhabeentan duddanna cinnaanii namnis gama gores hundinuu isaanii yookaan namichaa laalu keenya nuural ayinii nu maal dubbanna jechuun kaanii galanii seenaan jimmaa durii hunda darbe keessaa seenaan abbaa jifaar baay'ee nama boonsaa waan gaggaarii hojjetan bara bulchan keessaa wanti isaan ijaaran saawudii haram keessaa namni jimmaa yeroo sanaallee akka hajjii dhaquu baay'ee jajjabeessaa namnis hajjii dhaquu baree bara sana keessaa zakaallee babbaatee arabootaa keessaa bara sana arabni rakkataa hiyyeessaa bara sana quuftis duroominni jimmaa qofa keessaa araboonni amma ta'an dureessa daabboo faa tolchanii gurguruu jiraatu dur jimmaan keessaa
yaa jara haji abbaa garoo haji abbaa raayyaa warra zakaa geessee Saawud Arabiyyaa hajjiis ajjaanii deebi'u gara biyyaa hojiidhaaf hin deemne akka zamaniyyaa hajjii xummuranii yoo dhufanu biyyaa minxaafiinuu fuduu meediiniin Turkiyyaa urgooftuun adda addaa kan meediin Indiyaa jaarkaaniin zamzamaa jetti mamlakatul Saawud Arabiyyaa. Guyyaanis Arafaa Zulhijjaadha jiinii waa'ee hajjii kaasnaan waa yaadadheentanii guyyaanis ayyaana akka fu'aa jettanii abbaa fiixaa tokkoon akka wal bartanii abbaa fiixaa tokkotu dur turanii hajjii dhaquu hawwuu baruma baraanii barara hin ooluu yaa rabbi jedhanii bunnis macaa'amee guutee magaazeenii tokko hin hambisne hundaa gurguranii ahlii isaanii hundatti nagaa dhaammatanii guzoo wada makkaa garii ka'anii yaabbatan pileenii deemanii nagaadhaan jiddatti bu'anii hajjiidhaaf deemanii gara haramaynii abbaan fiixaa makkatti hajjiituu godhanii jabaatee gubaanii baay'ee dhukkubeenii kufanii baataman of wallaalanii hospitaala guddaa tokko galfamanii qophaa isaanii jiru biran jiru namni dubartoonni narsii bira dhaabbatanii akka isaan of baran yaalutti jiranii abbaan fiixaa of baranii satat jedhanii yommuu naqqaanii maabiraatiin adda addaa bifa adda addaatiin ifanii mul'atu baay'ee bareedanii abbaan fiixaa naahanii maal keessan gale'anii sagalee dhagahanii bukkee ofii yeroo laalanii dhaabbatanii jiru narsoonni lammaanii. Gara bitaatiin gara mirgaatiin akkam babbareedu maal wanti gudiini babbareedu kana bira akkamittan dhufe'anii ahaa baree bakka lakkaa du'eentanii jarri bukkee kootii warra nuural ayinii innaan duniyaa jiru shee sharafuunii natti manii jiru waa'ee nuural ayinii akka kana jedhaa yaadaan fagaatanii utuu isaan jiranuu yaadaan nashatanii doktoroonni fayyaa cheekaappiif dhufanii. Man ismuka jechuun maqaa gaafatanii duniyaatti abbaa fiixaatii isaasittiin barre'anii. Isin maal jettanii naaf moggaastanii isa kan jannataa maa yoom natti himtanii jedhanii jedhama abbaan fiixaanii. Isaan waa hin barree waan itaa jiru jannatu mangale jedhaa jiru akkatti dhufan namni itti himeen jiru maammadoo kan jedhamu yeroo biyya jiru caatii abbaa fiixaa hateetu gurguru qabamee baqatee bahee bakka jiru amma makkaadha kan inni jiru abbaan fiixaa tokko dhufanii as jiru balaata isaa tokkoon hospitaala jiru jechuudha dhagee fiigee bakka jiru asiiraa adda addaa danuu isaa bitatee garanaaf garasiin hunda isaa baadhatee dhufee hospitaalaa taaksii isaa qabatee hospitaala seenee maqaa iyyaafate kutaa abbaa fiixaa barbaadee argatee abbaan fiixaa arganii maammadoo waa baate gudii yee maammadoo jedhan atis jannata galtee afoodusii jedhee isa caatii hattee dhuguma rabbi dhiisaadhaa eegumatti galtee jedhanii jedhama abbaa fiixaa galtee galatoomaa waan nuuf